wantan hubadhe jiraate qoratan si jaallata. Amma qaamni isaa hurkutti si jaallata qoratan. Garuu immoo wanti adda baafachuu fedhe siifi qorataa walitti deemu siifi machaa walitti deemu keessan maali kan jedhu machaa waa'ee keerratti viidiyoo jedhaa jedhamatti fakkaata. Walitti deemu keessan machaa isa sodaachifnaan naa gaafadhaa jedhee waan kana biraa akka ibsa nuuf nuti barbaanne ture. Qorataan yaada biraa yookaan gaafii biraan qabda walumaa qabeessisaa deemuu deebisuudha. Jechuun isa walitti dhufeenya biraa siin jedhaan jiru isaanitti ani maal. Isaan inni suuraa kee irra godhatee leengadda kaleessa wajjin jirtu saatii dheeraa wajjin turtanii tokko anis ariisii hordofaan jira ta'uu danda'a. Kan isinillee kiisu wal gootantu jira. Viidiyoo jira bara gadi buufadheen qabaa siraan isinitti agarsiisa. Kan isin kiisu wal gootantu jira. Kan isin waa'ee jaalalaa wajjin haasoftan yoo barbaachisaa ta'e borinni kaasee godhaa yeroo inni jedhu callistee tole jetta jedha. Gara biraa immoo erga walitti dhufeenyi keessan baay'atee atis hin badde gara hundaanuu ansin dhiibne an deemisiin hin jenne ansin hin lolle wajjin nareewaa bultanii qaaraa na nyaachistanii qaaraa keessa koo na guggubdanii gaafa sana wajjin bultan ilaallisi. An garuu asii qaaraa nyaadheen guggubachaa bulee boromtumuu sana yeroo hin ka'usu jarri wajjin jiru. Wanta biraa haasaa jiru gaafa sana. Wanti jarri haasaanu haasaa walitti dhufeenya obbolummaa Oromummaa osoo hin taane haasaa biraati. Ammaafan gatame, ammaafan dagatame, ammaafan dhiifame inni jabeeffatame. Maaliin balleessi annee jechuun maaliin balleessi? Sirratti dhaqee kan biraa faarseeraa? Sirratti dhaqee kan biraa wajjin geemii taphadhee faarseeraa? Biqiltuu dhiisi jennaan attumaan hin biqiltuu biloo godhee amma misenjara waliin qabdu. Biqiltuu biloo godheen naammeedhaa dhiisee walaloo jara lamaanii hojjadhee walaloo isanaa wajjin isiin hojjattu isati ergasii sababa godhattee dubbattu isii wajjin adda futee hiriyaa obboleettummaa isiinan dhaabee ergan isiidhaan immoo adda citee ati akkamitti naan cituu dandeesse silaana kophaa jiru anaa kophaa bahee akkamitti nama biraa akkasitti ittisi aan dhugaa dubbachuuf miira keessan galaasa hundan. Mate? Isin sadiinuu gaaffii xumuratanii jirtanii deebiin irra eegaartan jechuudha. Wanti keessanuu hordoftoota biqiltuu qorataa maammee kiyyas dabalatee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Tasaafee biizii ta'ee tan hin seenne amma buuseen garuu viidiyoota garaagaraatti narratti dhiyeessee ture karaa guyyaanyummaadhaa boqonnaa piroogiraamii waliin qabna sababbisanii onlaayinii irra baay'een turre lammaffaa irratti gaaffii keessanitti isin deebi'a tokkoffaa macaadhaan maal waliin qabda gaaffiin keessa wal fakkaataan as keessatti jechuudha. Macaadhaan maal waliin qabda jettaniifanii macaan wanta akkas wanti waliin qabnu hin jiru. Obbolummaas namni kan obboleessa anaaf jedhu tokkoffaa obbolummaa Oromummaa amantaa sirrii qabaachuu danda'a namni. Gadheen gaddaadhaan asirratti fooloon walii deebisnee halee malee hin gadda jechuudha. Kan gara hawaasaatti gara hawaasaa maaliin gara keessaa waliin haasoftii namni jedhee asirratti oofu hawaasaatti yana beekamu isin beekaa. Hariiroon aniif mitichi walii qabnu guutumaan guutuutti wanti tokko hin jiru. Amma oguun TikTok seenu iskirinshuuti godhanii kan inni baagiraawundi suuraa kiyya kaawwatee liiviitiin seenee jiru namoota hedduu waliin kan taphataa walirraa guyyaa guutuu baagiraawundi ishee duuba kaawwatee jira.
Way qaxxee ambaan giraawundi naa godhadhu hin jennee fedha ofii godhatee namni fedha isaatiin bilbila ofii keessaa baasee waan kana godhe maaf kunis hin dandeessu bilbila harkaa qabaattee bituun dhuunfitu. Lammaffaa irratti viidiyoo illee irratti akka hojjetee rifeerna irratti godhanii viidicha illee amma argaan jira. Hunduma ammas wal kana argaan jira. Kolfeetu waan bira darbee kun sababaa biraa fakkaata. Kun sababaa biraa fakkaata malee akka ani fi dhugaa dubbachuuf qoratan dhibbaan dhibbatti akka ani fincichi sunis isaaniiti mucaasanii miti jechuudha. Isaaniiti otoo kan isaa oliitu nama akkamitti ta'e akka rileeshinii kan qabne 100% beekamu jechuudha. Otoo beeku haasa sirriitti beekalla kan hin mucaa yeroo walitti hin qabne kaleessa kiis gootee jedhe. Isiin isa kiis godhe wayiitu hin jiru dhugaa dubbachuuf nama afurii teessanii akkanatti walitti haasoftu nama afurii teessanii eebbuu isin haasoftanii achii siifuun bilbilaan nu taataatalaa turte. Siifuu argaan turte. Kazaan mucaan asii haasa'uma mucaan sun haasa'u anaan gal dhugaa dubbachuuf. Waa haasa'a inni asii an dammoo jara dhageeffadha bilbila kiyyaan. Jechicha isa irra dhaabataniiti. Ani hin deemnee isin nagatee biiftuu argee maalidhaa? Biifti ati namoota waliin seentee namoota waliin seentu irratti yoo gaafis gaafa deebii deddeebistu guutuu na bira dhufu. Akkuma kiyyeessi bira dhufu kan keellee na bira dhufaa jechuu barbaadeeti qorataa. Ani deemus anarraallee wanti irratus hin jiru sirraallee wanti irratu hin jiru. Garuu dhugaan jirtu ani mucaa rileeshinii qabu tokkoffaa hin jiru. Lammaffaa mucaa haayyuu waliin jedhee hin jiru. Fooloo qofa wal biraa qabna. Fooloo sanuu kan garami tiktookii qofa wal biraa qabna. Yoo hangeemii nama wajjin taphataa jira dhufee kuushina godha mucichi giifteera jechuudha. Achi booda hin deema haayi rabbii hin jedhuunan. Otoo haayi illee naan jedhee jiraatee gadi seeneetiin ilaalee beekan tiktook isaa keessa dhugaa dubbatu. Yeroo baay'ee dhugaa dubbadhee kan sa'aatii kana nama wayiitu fakkeenya qoratuma jaaladhus haa ta'u biqiltus haa ta'u sis haa ta'u maamii obboleessa kiyya jechuudha. Dhugaa sitti amma maamii caala namni dhiyaatu hin jiru kanaaf obboleessa. Obboleessa jechuun obboleessi hunda caala waan namatti ta'anuuf. Maamii makanaa yoo ta'e dhugaa jirtu ittinee isaan amma gargar bahuun filadha malee soba maamii ittinee maamii jiraachuun filadhu. Siigaltiimi kanaaf qorataa. Yoo tan hawaasa wachuu yookaan wanta raansi waawii malawii akkas wanta isi keessa jiraate dhugaadhuma natti himee sin jechuu barbaadeeti. Annama waan akkasii irra daantaa qabu miti dhugaa dubbachuuf. Mucichaa walitti na hin hidhin. Ofii keetii mana siifoo seentu waan haasoftu. Fuuta walirraa mana eenyu mucattii amma abaaboo seentu waan haasoftu. Osoo ka jechichi miira keessa ana kan mucaa waan takkan walitti hin qabne mucaan guyyaa takka haayi hin jenneen na shakkituu miti. Osoo kan jechi nama miidhuu fi gochi nama miidhuuti natu miidhamee sirraa dursee natu sirraa fagaata ture. Sababni isaa maal beektaa? Otoo ana waliin asiin haasoftu fi afaaniin yoo namni si gaafatu hunduu biiftuun jaalallee kooti dhugaatii jedhu. Ofii dhalaa kaan keessa kooti. Nuyi dubartiin sammuun keenya sammuun akka killeetiin beektaami. Dhamnaan lamuu deebi'ee walitti deebi'uun hin jiru. Gochoonni kan kee gochoota akka kalleessanii sammuu namaa nama cabsuudha. Dhalaa wajjin haasoftaa, kaan keessa gootaa, kaaniin maal wal agarreettaa jechuun itti fayyadamtu jechoota onnee namaa cabsuudha. Jechi nam jaalallee qabu miti nam tokko guyyaa tokko wajjin haasa'ee miti jechuun itti fayyadamtu. Anummoo obsa waan qabu waan hunda kan fadheera darba. Haya. Otoo dhugumaa ta'ee anuu nama maccama jedhan saniinuu wal jala jiru ta'e. Maccaas haa ta'u nama biraas haa ta'u nama waliinuu an haasa'u ta'e. Ergaan jaalallee ishee dhugaati jechuun afaan qofaan otoo hin ta'in qabatamaaniin ta'e jechuudha. Dhuftee wantoota namni sitti guutuu amantaatu guutumaan guututti waan namni siin jedhu guutumaan guutuu amantaati. Biiftuun har'a akkana taate yoo siin jedhan biiftuun akkas taate jedhu. Ati na amansiisuu dandeessu bilbila kiyyees qabdaa. Ana wajjin sa'aatii dheeraa haasoftaan hin beeka. Biiftu waan kana jechoota guddaa nu haasa'aranii jechoota hamaa nu jechaa jiran duraayyuu
ammas waan kanatu jira waan kanarraa of eeginaan jechuu dadhabdeemu afaan kana jettuun dhabdeemu anatu nama kana hin jenneemu situ nama an kana naan jechuu hin dandeenyeemu akka waa ati naan jettu hunda fudhadhu ni beekta sababni waan hunda garuma miidiyaatti ittiin fiidde waan hunda garuma miidiyaatti ittiin fiidde waa isinatti naasayina edda waa jennaan waa isinatti naasayina otoo anu waan hamtu isi godheeti ummata irratti kanan jettu ture bara gar keessaatiin sila dhufte kana naan jechuudha malee akka nama miidiyaa qofarra wal baree gara biraatiin gara keessaatiin wal hin beeyne taasifta bara waa'ee no takkaan qorataan nama kana jedhee miidiyaa kanarra dubbadheen beeku takkuma ta'e jechuudha qorataan nama badaa nama hamaan jedhu akkanuma kallattiin sitti dubbadda dogoggora akkama jechoota keessatti illee uumti gara keessaatiin dhufee si gaafadha hin beeyta kan sirriitti. Atummoo dogoggora anuu gara keessaatiin dubbadhe ati sirra dhuftee dubbadda kaleessa akkana naan jettette jechoota gara biitomii waliin haasofni fa'a abbaa manaa jechuun icciitiidha abbaa manaa jechuun kafanaadha beektaami kafanaa uffata namatti aanuudha. Atummoo waan namni siin jedhu waan gara biitoomiitiin otoo walii haasofnu si waliin haasa'e dhuftee asirratti dubbatti leesh. No wallahi an jechuun annaalee miti namni muudiin irratti qabatan. Mancaa shakkite mancaa miti oduu inshaallahi addunyaa kanarra warqii qaama isaatti kan uffateeru ta'eeti jechuudha. Nama sammuun kee fedhee dhala namni itti na dhiibeef abbaa barbaadeen nama dhiibamuu jedhani. Yookaan namni ebeluteeru jedhee naa filateen filannoo namas irra hundaa'u nama sammuu kiyyaan gattaa'ee akkanatti ilaalee murteeffatu malee. Kana isiniin jechuu barbaadeeti. Obboleettiin kiyyallee obboleessi kiyyallee innis deebiidha. Dhugaa rabbii qorataanis kolfee jira amma kolfi qorataa kun waan na hubachiise qaba. Hafuura natti dhufee jira. Qorataan amma hubatee jira deebisiirra waan hubate qabama kolfasaa kana yeroo